Maqaan shiftaa shanee yookaan abaa'oo shanee jedhamu kuni sajara kana nama shammu maaliif shan jedhaniini maqaa shiftaa shanee takka abaa'oo shanee jedhaniin mee naa ibsuu dandeessaa? Shanee wanti jedhamu waraanni adda bilisummaa Oromoodha seera isaa keessatti qarii deeman. Qarii jechuun nama shan, nama torba, nama sagal, nama sadi akkanaan deeman malee waraanni adda bilisummaa Oromoodha qindii ta'anii hin deemanii jechuudha. Kanaaf shanee jechuun itti mogga'e natti fakkaata akka dhageettis akka argatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroonni amantaa biraallee ashama harka fuunee jirtu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi keenya kan onni irraa ka'e isin haa qaqqabu isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyya warri jalqabaa gara chaanaala kanaa dhufaa jirtan subscribe godhaa maatii chaanaala kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Warri duraan gootanii jirtan ammoo ashamaa baga irra deebiin nagayaan dhuftanii isiniin jedha. Warroonni YouTubein keessan share gochuu danda'u hundi keessanuu aboo bileeyyan kiyya bilees rabbii jecha share naaf godha viidiyoo kana akka namni hedduun naaf daawwatu isiniin jedha. Gara taphaatti isin dabarsaa taphni yeroo ammaa qabadhee isiniif dhufee gaaffii fi deebiidha. Gaaffiif deebii akka duraanii miti sanirraa jijjiiratin isiniif jechaadha. Kanaaf irratti hirmaadhaa like share comment yaada keessan barreessaa isiniin jedha na waliin turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Gaaffii wayitiin si gaafadha gaaffii tana naa deebisuudhaaf hayyamamaadha. Gaafadhu rakkoon qabu. Shiftaan shanee siif maalidha? Obboleessoo shiftaa shanee kana nuti jaanuu arginee hin beeknu beektaa? Shiftaa shanee bas mootummaa keenya kana gabbu'ee bakka yeroo waltajjii nu waamanii fi yeroo walgahii nu waaman shiftaa shaneetu biyya keessa jira. Kanaaf shiftaa shanee balleessuu qabna. Shiftaa shaneen nama nyaatti, nama qaltii, horii nama jalaa saamtii, qabeenya keessan guutuu isin jalaa saamtii, hattan jaartii teessanillee isin jalatti gudeeddi waan jedhamu mootummaan keenya nutti fida malee wanni nuti sammuu keenyatti shiftaa shanee yookaan ija keenyaan argine sammuu keenyatti illee argine yaannillee hin beeknu. Shiftaa shanee kana isaanumatu bakka gubbamarraa yeroo waltajjii kan nu waaman akkasuma yeroo walgahii takka nu waaman waan akkanaa nutti himan malee shiftaa shanee jaanuu argine hin beeknu waan isiitu. Doolaayee gaafiif deebii kiyyarratti waan hirmaatteef ulfaadhu galatoon. Assalaamu alaikum saahibi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Gaaffii wayitiin si gaafadha gaaffii kan naa deebisuudhaaf qophiidha. Gaafadhu rakkoon qabu waan danda'u taanaan si deebisa. Okay, waan gaaffii tiyya na ayyamteef galatoomi. Shiftaa shanii yookaan abaa'oo shanii jechuun siif maalidha? Obboleesso abaa'oo shanee shiftaa shanee wanni jedhamtu takka hin jirtu yaa akhi. Wanni jira abaa'oo shanee fi shiftaa shanee illee mootummaa kanatu achirraa gaffidee nuun jedha malee abaa'oo shanee fi shiftaa shanee wanni nuti beeknu hin jiru. Wanti nuti beeknu waraana adda bilisa baasaa uummata Oromooti. Dhugaan jirtu tana. Okay, waan gaafiif deebii kiyyarratti hirmaatteef galatoomi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Gaaffii wayitiin si gaafadha naaf deebisuudhaaf hayyamamaadhaati. Gaafadhu rakkoon qabu waan danda'u taanaan siif deebisa. Galatoomi yeroo ammaa kana mootummaan keenya kun abaa'oo shanee fi shiftaa shanee jedha. Abaa'oon shanee fi shiftaan shaneen kun siif maalidha? Shiftaan shanee fi abaa'oon shaneellee waraanuma adda bilisummaa Oromooti. Mootummaa yeroo kanaatti maqaa kan itti moggaase. Maqaan shiftaa shanee yookaan abaa'oo shanee jedhamu kun sajara kana nama shammu maaliif shan jedhaniini maqaa shiftaa shanee takka abaa'oo shanee jedhaniin mee naa ibsuu dandeettaati waan kanarratti? Shanee wanti jedhamanii maqaan shanee jedhamu itti mogga'eef an akka yaada kiyyaattis akkan dhaga'ee argettillee shanee wanti jedhamu waraanni adda bilisummaa Oromoodha seera isaa keessatti qarii deeman. Qarii jechuun nama shan, nama torba, nama sagal, nama sadi akkanaan deeman malee waraanni adda bilisummaa Oromoodha qindii ta'anii hin deemanii jechuudha. Kanaaf shanee jechuun itti mogga'e natti fakkaata akka dhageettis akka argettis. Tolee galatoomi waan gaafiif deebii kiyya hanga yoonaatti na wajjin gooteef ulfaadhu galatoomi siin jedha. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenyaa warroonni hanga ammaatti na daawwattan galatoomaa ulfaadha hedduu takka isin jaalladha hunda keessanuu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii tuquun dagatina yaada keessan qeeqas haa ta'u deeggartis haa ta'u koomentii jalatti naa kaaya. Akkasuma warri YouTubein keessan share isinii godhuu danda'u please ijoollee Oromoo na cinaa dhaabbadhaa share naaf godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Turtii gaarii.